Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadhaa bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Magaalaa Naqamteetti aduun sadiin ba'uu himan jiraatonni akkamitti ilaalan? Oromiyaa ga'a akkuma keenya lixayoo taane yoo har'a ganamaan taane bahaa taane jechuudha. Waaqayyoo akkasitti nu ilaale isanitti dukkanaa'e waaqni nuufis ta'e. Maatiin dubartii Yuunivarsiitii Finfinneetti waggaa dabre jeefamtee maal keessa jiran? Waggaa tokko gunda kun onuun bo'aa maatiin kiyyan bo'aa hirriban qabnu hojiin an hojjedhus kan tana dura hojjedhee maatii kiyya bulchus sababa kanaan dhaabbate. Dhimma hidha Abbayyaa irratti pireezidantiin Ameerikaaf kan Masrii mari'achuu fi oduu biraalee harka qabaa. Aan Asli Galgalooti nu dhiyaadha. Dhaggeeffattoota oduutiin jalqabaanii pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayidanii fi pireezidantiin Masrii Abdul Fattah al-Siisiin dhimma hidha haaromsa Itoophiyaa irratti mari'achuun isaanii ibsam. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets marii hidha kanaa gamtaa Afrikaa jalaatti akka furamuu fi mariin dafee akka eegalu dhaamanii turan. Masrii fi Suudaan jaarsuma gamtaa Afrikaa US UN fi gamtaa Awurooppaa gaafatanillee Itoophiyaan erga deebiin waa'ee mirga bisaanii mari'achuun akka hin barbaachifne ibsiti. Marii Ameerikaaf Masrii Humaalii Hamza Huseenitti isiniif ibsa. Pireezidantiin US Joo Baayiden gita isaanii ka Masrii Abdul Fattah al-Siisi waliin dhimma hidha haaromsaa Itoophiyaa irratti bilbilaan mari'ataniiru jedha ibsi waajjiraalee mootummoota lameenii ba'e. Pireezidaant Joo Baayiden marii pireezidaant al-Siisi waliin taasisan irratti gahee Masriin Israa'elii fi Palestaayin waliigaltee waraana dhaabuurra akka gahaniif gumaachite galateeffatan. Pireezidaant Joo Baayiden yaaddoo Masriin dhimma hidha haaromsaa Itoophiyaa irratti ibsachaa jirtu akka hubatan mirkaneessaniiru jedha ibsi Waayit Haawusii ba'e. Fedhiin Masrii, Sudaanii fi Itoophiyaa karaa dippiloomaasii qofaan guutamuu akka qabu Ameerikaan akka barbaadus ibsaniiru pireezidaantichi. Akka ibsa waajjira pireezidaantii Masrii fi gabaasa Rooyitersitti ammoo pireezidaantonni lamaan waliigaltee mirga bishaanii fi misoomaa garee hundaa kabachiisuuf carraaqqii dippiloomaasii akka cimsan waliigalaniiru. Itoophiyaan irra deddeebiin marii kana keessatti waa'ee mirga bishaanii mari'achuun akka hin barbaachifne ibsaa turte. Waggaa dura pireezidaantiin duraanii US Donald Trump biyyoonni sadan akka waliigalteerra gahan sochii eegalanis Itoophiyaan garuu Ameerikaan Masriif loogdi jechuun waliigaltee akka hin mallatteessine himte. Ergasii Donald Trump Masriin hidha haaromsaa haleeluu malti jechuun kan isaan dubbatan komii guddaa kaasee ture. Torban muraasa dura jilli addaa pireezidaant Baayiden gaanfa Afrikaatti muudan Jeffrey Feltman hooggantoota Masrii, Sudaanii fi Itoophiyaa mariisanii turan. Marii kana boodas ministeerri dhimma alaa US ibsa baaseen dhimmi hidha haaromsaa Itoophiyaa gamtaa Afrikaa jalatti akka furamuu fi mariinis dafee akka eegalu dhaamanii turan. Masrii fi Sudaan garuu gamtaa Afrikaan ala US, UN fi gamtaan Awurooppaa gahee jaarsummaa akka qabaatan gaafataa turan. Masrii fi Sudaan Itoophiyaan marsaa lammaffaa hidha Abbayyaa ijaartu osoo hin guutin dura nageenyaa fi akkatti hidhi kun dalagu irratti waliigalteerra akka gahamu gaafatu. Itoophiyaan gama isheetiin waliigalteen taasifamu fedhii dhaloota egeree biyyattii daangessuu hin qabu jechuun mormuu ibsiti. Yuunivarsiitii Finfinnee Hospitaal Xiquur Ambaasatti baratuu digirii lammaffaa akka turte Haayimanot Badhaadhaa eegi mooraa yuunivarsiitichaa keessatti ajjeefamtee waggaa tokko guutte. Abbaan isii obbo Badhaadhaa Fayyisaa rakkoo waggaa tokkochaan keessatti isaan dhaqqabee BBC'tiin yaadannoo isiitiif maatiin irraa mana isaaniitti walitti dhufan. Maatii olaanaatu dubbise. Egaa guyyaa ajjeefamtee dhageenya irraa jalqabnee agarraatitti guyyaa tokko lee boqonnaan arganne halkanii guyyaa teenyee boonyaa maatiin kiyyeen bo'aa annan bo'aa hirriban qabnu guyyaadhaan Finfinneetti deebina dhimma kana hordofuudhaaf waajjira garagaraatitti waajjira mootummaatitti waajjira dhimmi ilaalu hundatti iyyata keenya galfachaan ture. Mucayyoon tiyya barattuudha ani nama waggaa 65ti. Sababni mucayyoon tiyya itti ajjeefamteef ani hin beeku. Mucayyoo tiyya guyyaa adiidha na jalaa ajjeesaniiti. Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti yuunivarsiitii fayyaa barsiisu keessatti guyyaa adiidha na jalaa ajjeesanii iyyata garagaraa galchinee agammaa waajjira adda addaatitti fi waajjira federaalaa waajjira haqaatitti galchinee agammaa qormaatarra wanni jiru jira. Murtiin arganne warra shakkamee seera jara oole irratti namoota lamaan keessaa nama tokko irratti akka ofirraa ittisu ragaan itti raggaamee akka ofirraa ittisu godhameedha. Tokko immoo haala ragaan sanadaan walitti waliin qindaa'iniif kan ajjeessaa keessaa illee
harka qaba jennee nu shakkine kana dura qabamee tures namni tokko yaa'u ragaa adda addaa walitti qindaa'een dhiyaanne irratti jedhamee to'i manni murtii gadi bilisaan gadhiisee jira gaafa Maggaabitii bultii 22 haa ta'u malee ammas dhimmi kun yaa mootummaan ittillee deemaa turu manni murtii ittillee deemaa turu haqni kun akka duubatti hin harkifanne akka adeemsa seerallee beekuu baallu waggaa tokko keessatti sila wanni tokko argama jennee eegaa turre agammaa beellamummaan deemaa jira. Kanaaf mootummaan ammas xiyyeeffannootti kennee warroota agammaa shakkamanii eeruun kennamee murtiin argatiin kan itti adeemamaa jiranii sanis akka atantamaan seeratti dhiyeessisu yoo ta'e akka dhiyaatan kanas immoo haqni kun turuun immoo aadaadhuma turuuf yaa'unis miidhamaa waan deemnuuf maatiinis miidhamaa waan deemnuuf atantamaan haqa odoo arganne nutti tola. Dhugaan bahuu qabaa ummanni keenya isaa beeku dhugaan kun yoo bahe anis nan rafa gaafsan ishiin argadhu maatiin kunis dhugaa kana haqa kana yoo argate sammuun hin rafa sammuun boqonnaa argata nus laallamuu qabna mucayyoon barsiifadhe waggaa 25 xaartee bu'aa ishii odoon ani hin argin ishiin odoon argin bu'aa fi haala kanaan ajjeefamuun waan guddaadha anaaf jiruu kiyya mana kiyya kan diigedha gaddi kun. Dhaggeeffattootni amma oduu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii akka waliigalteen waraana dhaabuu Israa'eliif Palestaan gidduu taasifamee laf qabatu Gaaza ijaaruu gargaaraa jette Ameerikaan. Ministeerri Haajaa Ameerikaa Antooni Blinken irdeebiin gara lolaatti akka hin deebinee fi rakkoolee namoomaa furuun murteessaa jedhe. Biyya lamaan jidduutti lol guyyaa 11 tureen namni 250 lubbuu dhabuu himan. Reefi pireezidantii duraanii Zimbaabuwee Roobert Mugaabee bakki awwaalame baafamee irdeebiin bakka awwaalcha biyyaalessaa keessatti akka awwaalamuu fi hoogganaan biyyattii ajaja dabarse. Mugaabeen bara 2019 keessa du'e akka fedhii isaatti baadiyyaa dhaloota isaatti awwaalame. Maatiin isaa yoo reefi isaa bakka awwaalcha biyyaalessaatti awwaalame diinii reefichi boolla baasuun sirnaadatti itti fayyadamuun malu jechuun sodaachaa akka turan himan. Barreessaan olaanaan UN Antonio Guterres pireezidantii Maalii fi muummee ministeera Maalii hatattamaan akka gadhiifaman gaafate. Loltooti biyyattii erga mootummaa fonqolcheen booda hoogganoota lamaan hidhe. Kun yeroo lammaffaa kan loltooti Maalii G9 keessatti mootummaa fonqolche. Namoonni hedduun Afrikaa irraa har'a guyyaa Afrikaa kabajaa oolan. Guyyaan kun guyyaa dhaabbatii tokkummaa Afrikaa kan amma gamtaa Afrikaan beekamu Itoophiyaatti dhaabame. Har'a magaalaa Naqamteetti aduun sadii taatee jedhanii jiraatonni samii ilaaluun guddoo ajaa'ibsiifachaa turan. Magaalaa Naqamteetti halkan bokkaan garmalee roobuu kan himtu jiraatun BBC'n dubbise dukkan akkasii takka argeen beekuu jette. Lallistuun waan ganam kana Naqamtee ture akkanaan himti. Ganama kanan ka'ee argee naannoo sa'a tokkoo fi daqiiqaa 30dha. Sanii booda laftillee natti ulfaatte gaafa dachee ilaalu maal jedheen gaafa natti ilaalu aduun sadii taateetti baay'ee gara lafaatti ulfaattee ba'aa turte ifaa ture jechuudha. Naannoo aduu sanaallee waan akka sabbata waaqaa kan jedhamu jiran ture itti marfamee jira duumessi wayii geengoo fakkaatti. Namni hedduullee odoon sana ilaalaa jiru bilbilaan telefoonaan natti bilbilaa turanii waan waaqni hojjechaa jiru ilaalii aduun nuuf baate sadii taatee waan jedhu namoonni bilbilaa turanii baay'ee ajaa'ibsiifachaa turre baay'ee kan nama ajaa'ibu namni ol ilaaleen beeku fakkaata waaqni kun illee akka ol ilaalan barbaade fakkaata uummata magaalaa Naqamteef ol na ilaalaa jechuu barbaada fakkaata rabbi kunis egaa akkas ture baay'ee hojiin waaqaa kun dinqiidha kan jedhan illee jiru ka saayinsii illee haasa'an jiru namni hedduullee waaqa dinqisiifachaa ture hangaan bakka hojii koo deemutti illee namoonni konkolaataa keessatti karaarrallee waaqayyoo akkasittiin ilaale isanitti dukkanaa'e waaqni nuufis ta'e waan jedhullee haasa'aa turan egaa ni beekta haala naannoo keenya kana jiru lixa Oromiyaa ga'a. Akkuma maqaa keenya lixa yoo taane iyyuu har'a ganamaan kaanee bahaa taane jechuudha. Egaa naannoon keenya egaa beektaa waa hedduutu jira. Namni waan ilaalu dhabeera bitaaf mirga ilaalee abdii kutateera. Waaqni kun immoo na ilaalaa jedhee waan jedhu sinaa ta'u namoonni baay'een hojii waaqaa dinqisiifatu. Hawaasni kun namoonni tokko immoo gara amantaachillee gaafa fidan waaqni nuuf araaramaa jira namni yoo nuuf araaramuu baatellee waan jedhanillee naa ta'u.
irra jireessi namaa rabbi gara isaanii akka jiru waaqni gara saba kana akka jiru faahatu akka kanatti argeen beekan umuriin jiraadhe keessatti biiftuu akka kanatti akka taate argeen beekan. Galatoom laallistu. Ayyaatullee galatooma ulfaataa kunis warri BBC Afaan Oromoo. Jiraatan biroo Eeliyaas Ashabbir namni hedduun aduutan gad ba'ee ilaalu ka himu maaliif akka ta'e garuu namni beeku hin jiru jedha. Aduun har'a ba'e wanta takka Naqqamtee magaalaa Naqqamtee keessatti uumamee beeknee ture. Namoota akka gaafannetti taanaan immoo kana dura waan akkasii arginee beeknu jedhani. Uummati magaalaa gadi ba'ee ilaalee inni kaan footoodhaan inni kaan viidiyoodhaan waraabee gale. Namooliin kan waan kana dura waan akkasii arganii beekani namni tokkoyyuu waama addaas jedhanii dhiisan malee namni waa'ee isaa waan sirrii qabatamaa beeku hin jiru. Ayyee galatooma Eeliyaas. Galatooma. Uffee aduun akkamiin sadi fakkaattee mul'atti. Taateen kun ogeeyyii astiroonomiin akkamiin ilaalama. Dhaabbata qorannoo hawaa Itoophiyaatti ogeessa astiroonomii kan ta'e obbo Kibret Atsba taateen kun akkamiin muddattee jennee gaafanne. ይሄ ስም አለው ራሱ አሁን ሶስት ሆኖ የታያቸው ስም አለው ሰንዶግ ይባላል። Taateen akkasii kun maqaa addaa qaba. Maqaan isaa saandoog jedhamee beekama. Atmosfeera keenya keessaa yeroo cabbii jajjabaan jiraatu ifni aduu cabbii keessa galuun deebi'ee calaqqisa. Ifni aduu cabbii keessa galuun digirii 60 deebi'ee kallattii biraatti calaqqisa. Isheen gidduu jirtu aduudha. Warri xixiqqaan lamaan ammoo balaqqeessa isaati jechuudha. Kallattii tokko irra dhaabbachuun yeroo ilaallu bifa amma mul'atu kanaan sabbata waaqayyoo halluu jedhamu irratti mul'ata. Haalli akkasii kan uumamuu danda'u yeroo roobni yookiin duumessi jiraatudha. ክሪስታል ውስጥ ይገባና በ60 ዲግሪ አካባቢ ይታጠፋል። ከዛ ያንጸባርቃል። ካየህ ከፀሐይ ሳይዝ በጣም ያንሳል። Itoophiyaa keessatti akkuma cidgaa'ilaaf baajetiin guddaan ba'u awwaalchi namootaatiif iddoo guddaa kennanii maallaqa guddaa itti baasuun baratamaa dhufe. Sanduuq reeffaa konkolaataa reeffitiin geeggeeffamu faaya adda addaa namoota keessummeessaniif iddoowwan du'a ga'een itti taa'amu dabalatee sirna awwaalchaa birrii 400 nan baasisu Itoophiyaa keessa jira. Manni raawwachiisaa sirna awwaalchaa Nagaash Dagaafuu Finfinnee keessatti warreen argaman keessaa isa tokko. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Haayiluu Nagaash tajaajila baay'isaatiin eegalamee gana 40 ga'u dubbata. Inni hojii kanarratti muuxannoo guddaa qaba. Gandi 25 oliif hojjete ture. Iddoowwan garaagaraa damee 4 banuun hojjechaa jiru. Sirni awwaalchaa konkolaataaf namoota dabalanii geeggeessuun baratamaa dhufee ka jedhu Haayiluun sirni gosaa fi sadarkaa garaagaraan akka raawwatu hima. የሳጥን አገልግሎቶች ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭ ሀገር የሚገቡ ሳጥኖችን ያካትታል። አበባ፣ አትክልት፣ ጽጌ ናቹራል ናቸው እንደ ጀራቦች Saanduqoota reeffaa kan biyya keessatti hojjetamanii fi kanneen biyya alaatii galanis ni dabalata. Saanduqoota ilillii, atikiltii fi wantoota uumamaa akkasumas wantoota namtolcheen faayamanidha. Gareen sirna awwaalchaa raawwachiisanis jiru. Kanneen hunda dabalateeti jechuudha. Tajaajilli kun akkaataa fedhii fi humna maamilootaan xiqqoorraa hanga guddaatti ni jira. Meeshaalee yeroo gammachuufis oolan kanneen akka dukkaanaa, teessoowwan, meeshaalee mana keessaa kaan hunda kan dabalatudha. Yeroo ammaa kana tajaajilli awwaalchaa kun akkaan baratamaa dhufeera. Saanduqoonnis akkuma soofaa mana keessaatti bifa miidhagoo ta'aniin hojjetamutti jiru. Dizaayinii garagaraan hojjetaa jirra. Namuu akka humna isaatti saanduqoota reeffaa kunneen ajajachuu danda'a. Kan gatiin isaa baay'ee guddaa ta'es jira. Fakkeenyaaf nu biratti gatii xiqqaan birrii 700 irraa eegalee hanga birrii 150tti jira. Kanaafuu tajaajilli keenya hunda kahammateera. Kan humna hin qabnes kan humna qabus fayyadamuu danda'a. Nuti tajaajila namuu irraa fayyadamu qabanneeti kan sochoonu. Jiraachuun akkuma fedhii waaqaa ta'e du'uunis akkasuma waan ta'eef namuu tajaajila kana barbaada. Tajaajilli nuti kenninus dandeettii namootaa giddu galeessa ka godhate waan ta'eef namoonni hedduun nurraa fayyadamaa jiru. Yeroo ammaa 100 keessaa persentii 90 siin jechuu nan danda'a tajaajila keenyatti fayyadamaa jiru. አሁን ብዙ ማህበረሰብ በጣም በቃ ከ100% ነው ማለት እሱ አሁን ማንኛውም ሰው እየተጠቀመ Kadhageeffachuu jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Dhaggeeffattoonni oduu dabalataan balaa volkaanoo ka Koongoo mudatu hordofee maatiin hedduun hagammaa ijoollee isaanii barbaadaa jiran. Sanbataa volkaanoon dhoowee lubbuu namoota 30 galaafatee manneen 500 barbadeesse. UNICEF ijoollee 100tti dhabamee jedhe. Dhaggeeffattoonni sagantaan irraa aganumaa nu eegatanii dhaggeeffachuu keessaniif ulfaadha isaniin jedha. Mammaasii galgala hanaa nam jaalatan bakraaf isaniin dhaban hiikan isa isaan biraatti maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Hamza Hussein gam teknikaatiin Oscar Bunga keessaniif dhiyeessa.